gurraacha uume gurraacha uumamnis gurraacha reessi yoo biraan dhufu galanii rabbiif gumaacha badheessi kan tulluutti bahanii biraan gara malkaa dhaqu dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbisiisa harka'e. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaatii fi dhaggeeffattoota keenya baga jala bultii ayyaana irreechaa geessan jennagaa. Irreechi irree Oromooti erga jedhamee bubbuleera. Egaa har'asii qophii irreecha irratti xiyyeeffate kan qabannee dhiyaanne keessummaa addaa qabna. Keessummaan keenya addaa har'aa immoo obbo Dinquu Dayyaasaati. Obbo Dinquu Dayyaasaa egaa akkuma hundi keessan yookiin harki caalaan beektan abbaa duulaati jedhamanii kan beekaman akka sirna gadaatti. Obbo Dinquu Dayyaas baga nagaan dhuftan. Obbo Dajanii baga nagaan nu eegdan jenna. Irra deebiin egaa obbo Dinquu Dayyaas baga jala bultii ayyaana irreechaatiin geessan jedha. Yookiin geessaniin jedha dhiifama. Mee egaa obbo Dinquu Dayyaasaa yeroo baay'ee ayyaana irreechaa yeroo dhufe uffata addaa uffataniiti mul'atu. Sun immoo kan abbaa duulatiin beekamtu. Mee jalqabuu kanarraa kaanu akka sirna gadaas haa ta'u irreechatti raawwatamu keessatti abbaan duulaa maali? Mee akkamitti ibsama? Abbaan duulaa yeroo durii gootummaadhaan daangaasaa kabachiisee uummanni Oromoo yeroo rakkoodhaa daangaa fi humna barbaachisu qindeessee lolee lolchiisee wareegama kan kaffalu abbaa duulaa jedhama. Abbootiin duulaa durii hunduu waraana irratti kan wareegaman wanna ta'aniif seenan isaanii kanaan yaadatamaa jechaadha. Abbaan duulaa ammaa garuu Ikoonoomii Oromootiin cimsinee saba keenya ikoonoomii keessatti galchinee haala kanaan itti kan deemaa turreedha amata 8 kana keessa jechaadha. Anis asumaan amata 8 guutuu kiyyaa akka beektan jechuun barbaada. Amata 8 kana keessatti abbaan duulaa wanna narraa eegamu hundaa haala gaariidhaan haala ummata kiyya fayyaduun hojjechaa tureen jira. Abbaa duulaa jechuun kan durii lolaan kan beekamu yoo ta'u kan ammaa immoo ikoonomiidhaan ummata isaa kan cimsu jechaadha. Gaarumee abbaan duulaa caasaa kana keessatti abbaan duulaa hin jira. Akkasumas foolleen abbootiin gadaa hin jiru. Abbaan duulaa akkamitti filatama? Akkasumas immoo caasaalee kan biroos kan foollee wajjin wal qabsiisati. Akkamitti muudama abbaan duulaa? Abbaan duulaa kan muudamu amata abbaan gadaa tokko yeggaa gadaa seene abbaa duulaa isaa dhiyeeffata ummatatti jechaadha. Abbaan gadaa oggaa muudamu akka sadarkaa akkuma beekamutti amata 16 ol gadaa jala deemee abbaan gadaan tokko oggaa bahee abbaan gadaa sun immoo abbaa duulaa ofii dhiyeeffata. Saba keessatti humna kan qabu daangaa kan kabachiisu mirga Oromoodhaa immoo abbaa gadaatiin abbaa bokkuutiin wal ta'anii biyya isaa kan tasgabbeessuu danda'u akkasitti dhiyeeffateeti uummataan raggaasisaa jechaadha. Kan durii akkana jechaadha. Jaarraa 16ffaa jaarraa kana keessa kan ture kana ture jechaadha. Kan ammaa kan obbo Dinquu Dayyaasaa keessatti waggaa darbaa keessatti tajaajiltanii mee akkamitti muudama kan gara fuulduraattis namni akka baru caasaan jiru maalinni mee sirnuma irreechaa kana keessatti abbaa duulaa maddiittis caasaan jiru maalin? Abbaan duulaa han ammaan nu kan muudamne haaluma duriitiin muudamne jechaadha. Haala duriitiin hoggaa jennu odaa shanantu baa walitti abbootii gadaa odaa shantu
abbaa duulaa odaa shan hoogganu muuda jechaadha. Haaluma kanaanin ani yeroo dabre soodaree irratti muudame gadaan shanan odaan shanan walitti ba'ee abbaa duulaa gadaa Oromoo godhee na muude jechaadha. Haala akkamitti abbaan gadaa abbaan duulaa walitti dhufeetoo akkamitti biyya hoogganuu danda'an akkamitti qeerroo fi qarree kaasanii foollee gabbisanii akkamitti biyya bulchan kan jedhulleen diriirsinee jirra. Wanni kun gizee hojiirra kan oolu ta'e ummanni Oromoo of duratti amata kumaatamaan gadaan keenya kan marme hunda deebisnee jirra wanna ta'eef karaa gamtaan gumiin abbootii gadaadhaa teechisisaniin hoggaa ummanni kun dhugaadhaan duukaa bu'e karaa gaarii teechisnee jirra, hojii gaarii hojjennee jirra, hojii duubatti hin deebine hojii fuulduratti deemee ummata keenya geeddaru hojjennee jirra. Kana fakkaataa jechaadha. Mee hojiiwwan bareedni jedhame suni maal inni kan wanti duraan badee kan amma erga muudamtanii hojjetame irreechis immoo karaa irratti deddeebi'ee wanti hojjetame kan lafa kaa'ame wanti bareeda jennu suni maal inni walumaa galatti mee abbaan gadaa abbaan duulaa foolleen ga'een isaanii maal inni kan jedhu taanee dhufna mee maaltu hojjetame kan jedhu dura. Wanna dhugaatti yoo teechisuu barbaanne wanna guddaatu hojjetame. Gadaan keenya kuni akkuma beekamu marmee jira. Marmee jira hoggaasii hin jedhu. Gadaan kan haaraa'uu qabu amata 80. Yoo amata 80 irra dabre foolletu abbaa gadaa ta'a. Umuriin wal deddeerma amma namni ati dhalchitu tokko sadarkaadhaan haga abbaa gadaa ga'utti hin deema. Haga amata 80 ga'utti jechaadha. Amata 80 san hoggaa hanaaromsini deebi'ee maal ta'a? Bakka jabbileedhaa qabdu san abbaa gadaatitu dhufaa jechaadha. Dhaloota akkasitti dhufa. Yoo haaraamin suni jechuun gadaan marmee jechaadha. Gadaa marmee sanii sirreechunuu hojii guddaa tokko jechaadha. Hojjennee jirra isarratti. Amma umuriidhaan amma achi kan jiru ijoolleen foolleeni jabbileeni qondaalli darajaa isaatiin teechisne jechaadha. Kanaaf abbootii gadaa sadeen hanammaa goobana hoolaa hidhaatee kan durii hayyuu keenya dooktara kabajaa Bayyana Sanbatoo kan immoo yuuba keenya immoo Laggasaa hidhaatee haalli deeme sun haala gaarii fi gadaa keenya kan sirreechedha jechaadha. Kana keessatti gadaa marmisan sirreechuu hoggaas hin jennu wanna xiqqoo fakkaata. Wanna guddaadha hojjetame. Wanna guddaa hojjetame. Jaarraa 17ffaa keessa kan gadaan marmuu calqabe. Gadaan gizee jaa marme jechuun maal jechuudha hoggaa jettee gadaa san sirreechinee bootatti deebisnee jirra. Abbaa hayyuu kan hin qabne hayyuu itti goonee jirra. Yuuba kan hin qabne yuuba itti goonee jirra. Abbaa duulaa kan hin qabne abbaa duulaa itti goonee jirra. Haadha siiqqee kan hin qabne haadha siiqqee itti goonee jirra. Kana jechuun jaarraa 17ffaa Oromoon gizee san taa'e san deebisnee amma uumnee jirraa jechaadha. Gadaa marminee deebisnee hoggaas hin jedhu wanna xiqqoo fakkaata. Garuu san keessatti wanna baay'eedha. Ani immoo akka abbaa duulaatitti hojii gurguddaa hojjedheen jira. Abbaa duulaa 200 Oromiyaa keessatti uumeen jira. Abbaa duulaa jalatti immoo foolleen miiliyonotaan lakkaa'amu akka hirmaatu godheen jira. Diriira Oromoon ittiin bulu gadaadhaan ittiin bulu anamma amata 8ffaa kiyya barana jechaadha. Irreecha kana erga irreeffachiisee booda wannan ani barbaadu hundaa galma naa ga'ee jira. Oduu duubatti hin jedhin ganzabaanis ta'ee humnaanis ta'ee ummata kiyya gurmeesseen jira. Miiliyoonidhaan irratti hojjedheen jira. Akka abbaa duulaa tokkootitti kan narraa eegamu olen hojjedhe wareegama nafsee kiyyaa haga ga'utti kaffalaa jira jechaadha. Kanaafuu amma achi yoo dhugaadhaan deemamu ta'e yoo aadaa Oromootiin kan deemamu ta'e gadaan marme fuulduratti wanna haarameef warrootan duratti maqaa dhaayisan kabajamtoota keenya san niin wanna haarameef anaanillee wanna haarameef gadaan kun duubatti hin deebi'u
ummanni Oromoo kan isa baasus gadaadha. Kan guddinaafitti kallatti guddinaatitti si geechu gadaa wanna ta'eef gadaa kana yoo qabate deeme ikoonomiidhaanis hin cimaa wanna walli gurmaa'inaanis tokkummaa keessattis wanna baay'ee fidaa kanaafuu gadaan haaramuun isaa gara kiyyaan wanna guddaadha hojii guddaan hojjedhe jedheetiin abdadha kana keessatti dirshaa leencaa kan taphate yaa'u akkuma uummanni beeku ofii of jechuu oduun ta'in irratti hojjennee jirraa jechuudha kan biraayi foolleen amata 8 muudama foolleen kun maal godhe goone foollee amata lamaan har'aa muunne jira foollee suni amata 8 akka ga'utti tajaajila waadas galee jira hirbuu fudhatee jira kakatee jira daa'imti kiyya jilbanan darbin jedhee harka ofii ol baafatee kakatee kan itti seene sun amata 8 tajaajiluun dirqama isaati kana hunda goone jechaan ani hoggaan asirran jiraatin caasan suni ittuma fufaa jechaan ittuma deemaa jechaan kana wanna guddaan gara kiyyaan hojjedheen jedha gara irreechatiinis hoggaa ta'e irreecha Finfinnee akka milkaa'u hojii guddaan hojjedhe milkaa'ina irreecha Finfinnee bichaa oduun ta'in Oromoon amatatti gizee lama Finfinnee irratti wal arguu qaba gizee lama tokko nu milkaa'ee jira irreechi amma irreeffannu kan fuulduratti irreeffannu kun irreecha malkaa jedhama irreechi malkaa nu milkaa'ee jira irreechi tulluutis immoo itti fufna irreechi tulluu jechaan wayim odaa jalatti kan irreeffan wayim gaara baanee kan irreeffannu jechaadha akka ji'a 7ffaa keessa kunis immoo caasan ani diriirse keessa tokko wanna ta'eef yeroo gabaabatti galma hin ga'a foolleen gurmaa'ina isaa eeggateet jila isaa galmaan ga'utti jira ani amata duraa ergan kakachiisee booda amata lamataa kakachiisuu narraan eegamu maalifi foolleen gizee tokko muudama abbaan gadaa yeroo inni gadummaa isaa fudhatu abbaa duulaa erga muudee abbaan duulaa immoo foollee isaa ani dhiyeeffadhee jira foollee kiyya umuriin Oromoodha haga umuriin foolleedha ajajamutti kan jiru akka jirutti ta'ee foollumaa barriidha Finfinnee irratti hoggaa fudhatte biyya irratti odaadhaan gurmeessinee jirra Finfinnee irratti garuu foollee 40,000 karraan gurmeessinee jirra kuni barreen gaddaa waadaa galee jira abbootii gadaatiin galee jira kakatee jira kuni amata 8 guutuu yeroo irreechi ga'u irreecha isaa kabachiisuun mirga isaati malee ani hannan eegganne akka ta'e beekuu qaba maaliif already muunnee jirra abbootii duulaa 200 muunnee jirra abbootiin duulaa nuyi Oromoon gadaadhaan malee poolitikaa keessa hin jiru gara poolitikaa keessa seennee too paartii kana qarqaarraa wanni jennu hin jiru nuyi Oromummaa qabannee deemna gadaa qabannee deemna aadaa keenya qabannee deemna poolitika nyaabotinu kanaafuu ikoonoomii saba keenyatti irratti hojjenna kanaaf foollee sirritti gurmaa'ee jira foollee gurmaa'ee sun oduun ani jiraachuu baadhe foollee sun irreecha hoggaa dhufe bootaa isaa hin beeka hogganaa mee boota iddoo isaan beeka jettan guyyaa mee nutti dhufne amma ayyaana irreechaatti amma itti dhufnee jirra dhiyeenyatti sanbataaf dilbata irratti tokko Finfinnee tokko Aarsadii irratti kabajamu guyyaa yeroo irreechi kabajamu kana abbaan duulaa maal hojjeta akkasumas foolleewwan maal hojjetu gabaabsati mee obbo abbaan duulaa takkitti amata 8 keessatti gizumata akka bichaadha waadaa kan galchiisu foollee tokko foollee suni amata amataan irreechi naannoo isaatti jechuun waadaa dagalanii booda gaamma hojjaatti bobba'ama ayyaana irreechatu dhiyaate abbaan duulaa maal hojjeta foolleewwan maal hojjetu jechuuki abbaan duulaa gaafa irreechaa uffatee itti gadi ba'uudha malee kan hojjetu abbootii duulaa 200 jala jirantu hojjeta abbootiin duulaa 200 suni amata 8 tajaajilu amma ani amata 8 tajaajilee amata 5 isaa wajjiniin tajaajiluu hin danda'u maaliif amanni 8 kiyya dhume amma isaan keechaa hogganaa
teechifatan. Hoogganaan sun maal godha? Gaafa irreechaa bicha abbaa gadaa fuuldura deemee foollee gamaa gamanaan hiriirsee abbootii gadaa eeganii irreecha nagaan irreeffatanii deebisan ummatas akkasumatti tajaajilan jechaadha. Kuni already ta'ee jira jechaadha. Wanna ta'eefi hunduu bootaa isaa hin beeka kasiin jedhe amma abbaa duulotaa 200 santu amma misaalee yaa fudhannu Finfinnee bicha irratti haa xiyyeeffannu. Bal'aa wanna ta'eef Oromiyaan Finfinnee irratti karra 5tu jira. Abbaa duulaa 50tu jira kifila katamaa hunda keessaa. Wanni suni kakateet itti seene amata 8 sanii akkamitti akka inni hoogganu isatu beeka anaaboti kan beeku. Ani takkitti biraa deebi'ee jira jechaadha. Sanii booda ammas kan dhufu amata 8 booda kan dhufu immoo akkanumatti abbaan duulaa amata tokkoffaa abbaan gadaa muudame san irratti foolleesaa kakuu galchiisaa abbootii duulaasaa hin qindeessee hojiitti galchaa. Sanii booda amata 8 ofiif amata amataan eeggatanii itti deeman malee ani wannan achirratti barbaachisu hin jiru jechaadha. Kanaaf amma irreecha baranaati irratti 25 foolleen kan Finfinnee eegudha. Amma yeroo ammaa kana kan tasamaarra'e. Eegumsa dirqama qaba. Umurii isaatitu daangessaa umurii isaa saniin kan jiru foolleen guutuu Oromiyaa hin hojjeta. Bifa kanaan egaa akka nama ibsa keessan irraa baretti fiis argaa turrettis foolleen karra tiksuu, karra eeguu, nageenya eeguu akkasumas immoo sirni sun yeroo raawwatamu naannoo sana kabachiisudha. Kana alatti amma fakkeenya fi foollee barana Finfinnee keessatti foolleen ammana gahee hin qabu kan jedhu tokkotu sodaan akkasii tokko hin mul'ata. Kana waan akkasii yoo sin mudate maal gootu achi jiraattan? Ani gara kiyyaan oduu mootummaas ta'ee foolluma kanan ofitti qaba malee foollee biraa uumuu hin danda'amu. Foolleen kakateeti waa hirbuu fudhateet gale. Foolleen tokko gizee waraana mootummaa seene gaafa irreechaa san waraana keessa ta'ee foollummaa isaa kabaja. Kakatee wanna ta'eef. Siigalee amma miseensota foolleedha qindeessan keessa oduma jedhameewii harki dhibbi foolluma keenya santu deebi'eetu eegaa jira jecha. Kanaafuu kun walitti nama buusu walumaan waltaaneet eeggachaa deemna. Wanni hunduu galmi keenya nageenya saba keenyati. Galmi keenya irreechi kun nagaan irreeffatamee deebi'u wanna ta'eef foolleen keenya kan kakate suni duubatti hin deebi'u. Maaliif hoggaa jette foolleen lamisa fudhatte kun poolisii ta'ee jira. Foolleen amma gizee sammuu hundi sun gaafa irreechaa san garuu bakka jiru irratti foolleedha ani jedheet mataasaa keessatti foollummaa isaatiin kabajaa jechaadha. Foollummaa isaatiin eegaa jechaadha. Kana wanna ta'eef irreechi kun irreecha milkii ta'a. Irreecha nagaa ta'a. Anaafis immoo kanarratti uummanni Oromoo akka asumaan na cinaa ejjetu jechuun barbaada kanuma. Gaariidha gaabbaarra dheengaddaa irreechi sababa adda addaatiin kaa'ameeni keessattuu gara mootummaatiin komiitu ture gara abbootii gadaatiinis uummata Oromootiinis akka haala gaariidhaan hin kabajamne bara dheengaddaa. Baranas sodaan akkasii uummata keessa hin jira. Uummanni garuu baay'een kabajnaa kan jedhutu jira. Wanti akka bara dheengaddaa sun hin uumamne akka hin uumamneef keessattuu keessa warri ayyaana kana qopheessaa jirtanii fagoos haa ta'u wabii maaltu jira jettu? Dhuguma yeroo dabre ayyaanonni sabni biraa kabaju hunduu karaa nagaatiin kabajame keenyas ka amma agan ani beekutti anilleen fagaadheen jira. Fagaadhus garuu ani wanna narraa barbaadamu warri achi keessa jiru abbootiin gadaa abbootiin duulaa foolleewwan already qophaa'anii wanna itti fixanii fi gufuun fuuldura isaanii dhumaman jedhu Waaqayyos wanna hunda nu alagu Oromoon gabbisayyoodhaan eebbifatee irreeffatee hin gala jennee abdanna mootummaan kana keessa seenee baay'ee dhiibbaa guddaa hin fida jedheen amanu oduu fidees namni keenya irreeffatee nagaan hin gala rakkoo xixiqqoo uumamu hoggaa jiraate akkuma yeroo dabre barnoota isaanii kenninetti
suutuma amma gadi qabaniituma irra dabruu bichaadha malee kan irreecha nu dhoowwu hin jira jedhee yaadu faa waaqayyo nu milkeechuu faa kan of dura Oromoon boru fuundurri kiyya dukkanaa jedha maalifi gurraacha ogaa jedhu fuundura boru wanna ta'u wanna hin beekneef jechaadha akkuma ati shakkite kana yoo wanni biraa uumama jedhee yaadu garuu maalifi namni irreecha irratti nagaan irreeffatee deebi'uu barbaada malee ajandaa poolitikaa tokkolleen namni adeemsisuu hin qabu qabaachuus hin qabu jedheetiin amana wanna ta'eef dirree irreecha dirree nagaati kan jaalalaati malee dirree wanna biraa irratti uumamanis booti warri kaayoo kanaa qabus kanarraa oduu fagaate irreechi irree ummata keenyaa wanna ta'eef irreechi qirsii keenya haftee abbootita keenyaa wanna ta'eef kanarratti hojjechuudha akka nu qarqaaru warri ajandaa biraa qabaatanii irreecha keenya irratti wanna biraa yaadan yoo jiraate ajandaa poolitikaa kan adeemsisan yoo jiraate kanarraa akka dhaabbatanii asumaan ergaan dabarseen jira gara feesbuukitiinis gara kallattii biraatiinis asumaanis illee kanan isin akka dabarsitan godhuu barbaada. Mega ergaa sana keessatti abbaa duulaa namnumti ka'ee hin filu foollee namni ka'ee hin filu waan hunduu sirna irreechaa hordofee kabajamuutu irra jiraataa kan jedhu kaaftaniiti turtanii mee sana irra deebi'aati nu ibsa maal jechuu akka ta'e. Amma maalin isit fakkaate foolleen gadaa Oromoo kan muudamu gaafa abbaan gadaa gadummaa isaa fudhatee gaafa sanirraa calqabee foollee isaa dhiyeeffata abbaan duulaa. Abbaa duulatti muudama abbaan duulaa gadaa sanii foollee dhiyeeffataa jechaadha. Foollee dhiyeeffate gaafa san dhume jechaadha. Foollee kan ta'u warri foollee keessa jiru hunduu wal beeknaa isaanis nu beekanii jechaadha. Foolleen gaafa duraa sanii achi har'a foollee ta'a jedhee har'an abbaa gadaa ta'a jedhee kan ta'u ta'e adeemsa sirrii booti. Adeemsa Oromoon fi Oromiyaan itti bultus booti. Adeemsa gadaanii fi sirni keenya ittiin of beekus booti. Kanaafuu wanna baay'ee jira. Abbootii duulatti kan jedhanii too dhiyaatantu jira. Hin deemsisu. Abbaan duulaa tokko abbaa gadaatiin muudamaa jechaadha. Abbootiin duulaa 200 suni abbootii gadaatiin muudamanii ga'ee gaafa sanii achi har'a kaanee abbaa duulaa ta'a jechuu har'a kaanee abbaa gadaa ta'a jechuu hin danda'an. Foolleenis umuriin isaanii murtaa'ee jira Oromoodha. Odaatti. Finfinnee irratti garuu foolleen eenyu akka ta'e wal beekama foolleen keessatti jechaadha. Kanaafuu har'uma kaanee foollee taanaa hin ta'u maalifi abbaa gadaa kakachuu qabanii bee. Kakataniiti be foollee kan taatu kakataniiti be Oromoo addaan oduun baasin lagaan oduun baasin tajaajilan kennaa eegumsa gahaan kennaa akka aadaan natti kenniteetti jedheet kakateeti be. Kakateeti hoggaa kakat warra oduun kakatin itti seenuu hin dandeechu. Kanaafuu abbaan duulaa hunduu kakatee jira. Abbaan barbaadeetti deema kakuu isaatiin abbaan hin barbaanne immoo wanna fe'ee jala deemuu danda'a. Kanaafuu nu kana nu laallatu garuu dhugaan jiru kana fakkaata. Har'a foollee uumuu hin dandeechu. Foolleen abbaan gadaa gaafa muudame san uumame wanna ta'eef jechuudha. Kana jechuu barbaadeetiin. Obbo Dinqumee yeroo gadaa kana sirna kana deebiftanii dhaabuu keessatti shoora guddaa akka taphattanii inni himama. Hoggansa kennuudhaa fi maallaqaanis haa ta'u bifa hoggansaatiin foollee jechuu kooti. Foollee kana walitti qabu irratti shoora guddaa taphataa turtanii garuu erga biyya alaatti baatanii sun dadhabiinsatu mul'ata kan jedhutu jira. Maal jettu kanarratti? Dadhabiisni mul'atu hin jiru. Maalinni wanni tokko tubboo tokko diriirsitee jirta. Tubboo san keessa deemuun bishaan tubboo san keessa yaa'u yeroo hundaa paawarii tokkoon deemaa jechaadha. Amma har'a kan jiru kuni kan kaleessa waadaa galeessa wanna ta'eef wanni haaraa ani uumuus hin jiru. Ani biyya alaa ta'eedha wanni gadaadhaa duubatti deebi'u hin jiru. Wanni adda addaa uumamuu danda'a ta'a wanna xixiqqoodha kun. Kun immoo seenanis aadaanis booda inuma laala. Uummanni Oromootis hin beeka.
har'a namni wallaalaan ta'e hin jiru. At least universitiin keenya illee baay'ee qare. Oromiyaan guutuun mana barumsaati. Oromiyaan illee baay'ee qare. Kaleelcha ilaalcha kaleelcha har'a namni deebisee ilaalu hin jiru. Kanaafuu hunduu walii gala jedheetiin abdadhaa. Kana ka Gaarii dhagaa. Mee ela gaafii tokko mee fuuldurumatti walitti gaafannee yaa'imnu amma foollee ilaalchisee odeeffannoon magaalaa Finfinnee keessaa bahu foollee ilaalchisee magaalaan kuni magaalaa sabaaf sablammii waan taateef foollee Oromoo otoo hin taane foollee dhumaa dargaggootumaa warra keessummeessanii sabaaf sablammii irraa uffanni immoo aadaa sun kan abbaa gadaa jedhu isaanii uffata aadaa sana otoo hin taane uffata adii uffatanii sabaaf sablammoonni keessumsiisutu irra jira kan jedhu mariin tokko Finfinnee keessatti adeemaati jira. Waan kana yoo akkas ta'e akka abbaa duulaatti maal jettu? Ani akka abbaa duulatitti kan adii uffateetis dhiyaatu foolluma keenya ta'uu qaban jedha. Maaliif kafanaan ta'e foolleewwan irra deddeebi'eetis itti himaa jira garuu kan kakate suni zim jedhee taa'u hin taa'as hin jedhu. Maaliif irreecha kana milkii irratti hin hojjeta bakka jiru taa'e. Kanaafuu ani kafana adii uffatanii maalii jedhanii kan jedhu aadaadhaan ala wanna ta'e abbaan fe'e godhuu danda'a garuu wanna ta'u natti fakkaatu. Maaliif foolleen keenya hin jira wanna ta'eef irreecha kana irrattis milkiidhaan hin hojjeta wanna ta'eef foolleen oduu wal keechaan gufatin oduu wal keechaa hin hir'atin jira wanna ta'eef ani harka dhibbaanis itti hima hoggaan akkasiin jedhu. Kana wanna ta'eef abbaan fe'e kafana barbaade uffachuu aadaa uffachuu mirga isaati garuu eegumsa saba keenyatti irratti foolleen gadaa Oromoo akka jiru karra hundaa yoo barbaachisaa ta'e sitti himuu danda'a. 25,000 ramadamee jira gadaa foolli abbootii duulaa achi jiraniin. Abbootiin duulaa hunduu hojiirra jiru. Abbootiin duulaa halkanii guyyaa hojjechaa jiran. Nu nama biraatti irratti wanna dhiisnu qabnu. Sabni keenya immoo sodaateetis irreecharraa wanna itti hafuun qabu. Kanaafuu eegumsa guddaa godhamaa, eegumsa gahaa godhaa jirra. Akka gaariitti itti deemaa jirra wanna ta'eef sabni keenya irreecharratti wanna hamaa, wanna hin taane, wanna irreechaa walitti hin dhufne ofirraa eegaa foollee keenyan hoogganamaa irreechi ni irreeffatama. Kana jala mureessitti maal. Har'aa booti irreechi gadaa kanaa booda jiru abbootii duulaa akkuma keenyatti taa'amee itti fufsiisamaa jechaadha. Kuni yoo Oromoon tokkummaa isaa ittiin irreechi keessattuu tokkummaa keenyaan ittiin agarsiisnu. Abbaan fe'e gufuu nuti ta'uu hin danda'u. Abbaan fe'e nu dura ejjechuu hin danda'u. Nu duuba ejjetee nu qarqaaruudha. Abbootiin gadaatis immoo foollee isaa hiriirsee irreecha keenya hin milkeessa. Kana wanna ta'eef kuni xumuraa Waaqayyos nu bira jira. Dhugaan Oromootis nu bira jira. Anis immoo dhugaadhaan hin hojjetaa. Waaqnis immoo nu bira jira jechuun barbaada. Mega yeroo abbaa duulaa isin itti taatan keessatti yeroo sadaffaadha fi tokkollee haa gufatu malee bara duraa irreechi Finfinnee bifa ajaa'iba ta'een adeemsifamee ture. Kan baranaa'oo obbo Dinquu Dayyaasaa abbaan duulaa attamitti eegu? Irreechi baranaa kan duriitirra milkaa'aa akka ta'u natti mul'ata. Milkaa'aa namni tokko oduu waliin gufatin namni wal hammatee irreeffatee nagaan hin gala jedheetiin abdadhaan. Maaliif maaluma balleechine Oromoon wal arguun bira keenya jaalattus jibbitus abbaan sagantaa kana dhageechan irreechi Finfinneedha yeroo lama ta'a. Kanammoo murtii kiyya wanna ta'eef amata afran guutuu nama 100 nama 20 nama 30 kaanee irreeffachaa turre. Kan malkaatii booti kan tulluutu hin irreeffanna. Biyya keenya wanna ta'eef tulluu keenya wanna ta'eef Finfinneen unkwaan irreecha amma nu ummanni kun irratti wal ga'e mileenan ga'e dhiisitoo irreecha tulluutu yeroo gabaabatti hin irreeffanna. Kun immoo inta akka ta'us immoo dabarse duras isinitti been ture ammas hin ta'a dhugaa qabna wanna ta'eef namatti hin buulu irreecha keenya irreeffannee nagaan galla malee wanna biraa yaada biraa keessa hin gallu. Nu politikaa eenyumaa keessa seennu
oromummaa keenya bichaa qabannee deemna. Haga har'aatitti kan hin galiniif warra hin galiniif hoggaa ta'e irreecha jechuun Oromoodha, eenyummaa Oromooti. Kana wanna ta'eef hin irreeffanna. Homaa takka rakkoon hin jiru. Mootummaas immoo wanna dhiibuun hojjetu Oromoon. Gaafa irreechaa dhiisi gaafa biraatu Oromoon safuu beeka. Gaafa irreechaa immoo safuu gurguddaatu nu eega. Gaafa irreechaa irreeffannee nagaan deebi'u malee kana caalaa kan nurra gahu wanni nurra gahu dabree jira. Amma achi Oromoon hundu teknooloojiidhaan fayyadama. Informationii waliif kenna. Foolleen haaraas hin jiru. Foolleen kanuma barnoota san fudhate, kanuma koorsii adda addaa waa'ee gadaa fudhate, waa'ee hunda kan beeku. Ana caalaa nama beeku wanna ta'eef kan generationiin amma jiru kuni rakkoo hin fida jedhee yaadu. Kanaafuu irreechi keenya irreecha milkii ta'a. Irreechi keenya irreecha tokkummaa ta'a. Irreecha malkaa kanaan irreeffanne kana irreecha tulluutiin itti deebisna. Kanumas hin jechuu barbaada. Egaa mee dhuma irratti irreechi malkaa duwwaa otoo hin taane kan Finfinneetii fi Bishooftuutti akkasumas immoo iddoo biraatti kabajamu kan malkaa duwwaa hin taane kan tulluusitti deebina jettaniirtu obbo Dinquu Dayyaasaa. Dhuma irratti irra deddeebitanii dubbattanii foollee haa ta'u, uummata Oromoo haa ta'u, walumaa galatti ayyaanni kun bifa nagaa qabeessa ta'een akkuma keessattuu Finfinnee keessatti bara 2019 uummanni hedduu ba'ee nagaadhaan deebi'ee gale sanatti nagaadhaan akka xumuramu walumaa galatti dhaamsa qabdan irreecha kana ilaalchisee akka dabarsitan carraadhumaan sinii kenna. Uummanni keenya gamaa gamana hin bubbutamina. Kana akka wanni jedhu irreecha keenya irreeffachuudha. Mirga waaqni nu uume wajjin nu uume kana wanna ta'eef. Irreecha keenya aadaa kanarratti wanna biraa calaqqisiisuun dhoowwadha. Ammas uummanni keenya akka beekuu barbaachisu magra keenya qabanneet irreeffachuudha itti deemna malee wanna biraa wanni qabatu Oromoon hin jiru. Kana wanna ta'eef mootummaanis kana nuu beekee ummata keenya cinaa akka ejjetu, foollee keenya cinaa akka ejjetu, eegumsa gahaa akka godhu, gorsa akka kennu, akka bara amata sadeen baranaa irreeffanne san deebisee akka nu uumu. Ijoollee Oromiyaati kan taa'e foollee keenyatu waraana Oromiyaa ta'eetoo dhufe gaafsan. Nu walii gallee wal hammanneet waliin irreeffanne akkas ta'uu qaba. Poolisiin Oromiyaatis kanarratti gahee guddaa qabachuu qaba. Irreecha irratti foollee keenyan akkuma yeroo dabre bassoo fi aannan walitti ta'e san akkasitti waliin qindeessine irreeffachuu qabna. Irreechi kan nagaa wanna ta'eef, irreechi jaalala wanna ta'eef, irreechi wanna biraa of keechaa hin qabu wanna ta'eef kanarratti uummanni Oromootis akka nu dhagayeetoo irreecha isaa nagaan irreeffatee galu akka ta'u ergaa kiyyaa kanan dabarsuu barbaada jechaadha. Irreechi kan milkiiti kanuma jechuun barbaada. Hayyee hedduu galatooma obbo Dinquu Dayyaasaa turtiin wajjin gootanii fi egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya jala bultii ayyaana irreechaa kan sanbata dhufuu fi dilbata dhufuu kabajamu ilaalchisuudhaan obbo Dinquu Dayyaasaa wajjin turtii goonee kan raawwannaa egaa qophii biraatti walitti deebina nagaannoo turaan siniin jedha. Daree ifatti baanee jirra waggaa toomati. Lubbuu qabnaafu bobbaalee gala waggaa toomati. Dukkana daree ifatti baanee jirra waggaa toomati. Lubbuu qabnaafu bobbaalee gala waggaa toomati. Dukkana daree ifatti baanee jirra waggaa toomati. Lubbuu qabnaafu bobbaalee gala waggaa toomati. Dukkana daree ifatti baanee jirra waggaa
tittiin bullaati. Tifannee tittiin bullaati. Tifannee tittiin bullaati. Tifannee tittiin bullaati. Abbaa malkaa nu beeksisi adabaa hundaati. Maree hojjennee maree dhufee nu dhageechati. Gurraacha guddaa garaa garbaa tunda dandeessa. Xiqqaa fi guddaa malkaatti bahee si galateessa. Takka gajjachaa takka hojjachaa har'a keenyarra. Hamaa fi gaarii hunda lakkoofne dabarsineerra.